وانا كأنني تفيجت والله العظيم كنيني قبتين أقول برا دعوة جت مجاكون سلكي أركتي قبتين أركتكون يروسم فيديو ورا كنيني جنن كنيني جنن بدا سيدي لا إنسو من ما عندنا يترى ما جد ما جد سلكي سينجل وي إيه سلك كنيني سلكي جت سنة فانت ولا يديس سلكي قبتين سيقول برا دعوة تام ويتي تفبيت فوزيا دوغارم يوندي كوني dhugaadha wallahi sitti dubbadhee jira waan hunda saayyuu ani bichaan waan tokko ta'ennaan ani bichaan rakkoon tokko narra geenaan ani aamsa sinii dhaamee jira. Margi dubartii salphamee dhageeffadhu ati waa taatee jennaanin wallaahi roobsan bakka jirutti abadan hin dhiifnu hin qabsiifne jechuudha. Si galee maaliif yoo jette roobsan lubbuu ilma namaa amma tokkoffaa irratti ati yoo duute lubbuu mataa lamaan duutaati ilmoon keetillee gara si du'aati. Tilleen duuta nama lama akka nama roobsan akka nama lama ajjeesetti ilaalama gumaan isaa nam tokkoo miti osoo ulfaa waatte kophaa kee duuta amma immoo ilmullee roobsaanin amma qabsiifna tana furrii agartee tana dhaltuu amma qabdi mulee aboo mulee foozee wayye muzee kootu jeneraala bu'aatillee sa'a kana nyaata nutti argisiifta sa'a namni du'uuf agartee lubbuu lama baadhatee du'uuf deemu keessatti. Koota usmee kenninuu mucaa ofirraa erginuu. Roobsanii moo? Kooyi roobsaniin jibbaata kennaa bar takka amma mucattii tana ofitti yoo deebise mucattillee ni jaalatti waan ta'e roobsaniin dabarsinee haa kenninu Foozi akka tarkaanfii irra fudhatamu. Maaloo? Akkasii qabu barbaadda roobsaniin ati. Wallahi an of ajjeesu baadde roobsan hin qabama. Wallahi biyya seerri jiru biyya seerri keessa dubbata jira. Waggaa tokko illee hojjedhee qabsiisa malee numa qabsiifama. Sii qabnu roobsaniin nuti. Wallahi naa qaba. Ela inni qabumsaa kun rakkoon qabu aniyyuu isa dubbataan jiru amma farraa biddoo naa godhaa. Usmee. Mucattii iddoo agoonuuf yamma. Mucattii iddoo goona amma warra shifaa keessa jiru ol galchu ijoollee riyaa keessa jiranii nama of bira. Namni riyaa keessa jirtan namni mucattii tan ofitti fuutan dafa lakkoofsa. Amma laala amma fakkeenyaaf mucattii guyyaa san gaafadhee naani mucattiin mannaan jette beektaa bakka guyyaatti buuse siin jedhe sanii mucattillee borroo waan hin taane narra gayaa jettee sodaatte bakka biraa laallee sii goona mana keenya yoo si finne immoo anaa muzamme. Wallahi ani yoo akkisini hima hin sobuun wallahi mormatti jeta malee hin sobu si hima dii kutadhee jira mana oromotti ofin ajjeesu mana dalagaa deeme viidiyoo 50 dhibba gallakkiseen kuta yoo kutellee ofii saluu barbaadda jazba ana kamiin salaa mucattiin ulfa garaa qabdi jaani mucattii akkatti rakkatee ta'uufi imman bottana salaa waan saluu dhabeetiin nama jaartii qabuun kunis ooliyyaa akkasiin jedha jaaritti yaadu nuti dubartii miskiinan gudee nu barnuti jaartii halaala nikaa rabbiitiin halaalfanneetini wajji jiraataa jirra. Dafii kiloo riskii dhugi donqooroo dhaqii dura koo dhugi jasba. Ati dhiisi koomentiin barreessini dhiisi ati dubbisin koomentii. Dhiisi ati miira keessan galini. Dhaga'i usme warri riyaa keessa jirtan warri mucattii tana ofitti fuutan rabbii keessaniif jecha kotta lakkoofsa tokko barreessaa. Mucattiin nuti hordofna waan isii barbaachisu hundaan agartanii bira jira rakkoon qabu. Ani badii kamiyyuu yoon qabaadde dogoggore bira dhaqemti dogoggora koo bare inni immoo goodaatti ganna lakkisuu qabaa situu dhaqee jala qabatte. Mee ijoollee riyaa keessa jirtan namni bira fuutame ana bira fuudhee barreessa aboo eenyu galchinaree namni hundi lakkoofsa tokko barreessa. Ara lakkoofsa tokko namni wanni. Ijoollee riyaa keessa jirtan lakkoofsa tokko barreessa namni bira fuuta mana qabdan shamarran barbaadna dhiira miti. Dhiira maal goona boo? Qilqilii inni walaa ta'a booda yoo dhiira bira ergine. Aboo ila dhiirri mee rabbii isin uume sodaadha. Si lakkoofsa tokko. Shamarran keenya. Mee lakkoofsa tokko barreessa. Maal bitan bira nama jasbaa argitan bira. Warri riyaa keessaa mucattii sana bira furuu dandeettan lakkoofsa tokko barreessaa inni malee namni hundi lakkoofsa tokko barreessan jenne warra riyaa keessa jiru hin barbaanne warra riyaa keessa hin jirtu. Meeqoon? Ooyimee tana galchina. Hanni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riyaa jirta?
La re'aatiin jiru garuu mootaan taasisuu hin danda'a. Micoon eessumatti yaasi jirti yoo dhugaa ta'e. Mootaa taasisuu hin danda'a ammatti dawwalee. Ani garuu deemaaman jira hojii galchuu hin danda'a. Oona bira dhufte hojiin na bira hin jira. hojii miti iddoo akka godhanii barbaadamu ilma garaa jira Ekkoo ani beeka koo kaleessaa ta'ee amma irraa kana waa'ee ishii kana dhaggeeffachaa ture hundumaayyuu nan beeka argee roobee mucaa kana mucaa ishii ulfeessa. amma mana godhuufii dandeetta gabaa matiriyaa keessaa mana gooma Ekkoo hiitan bilbila amma mucaa waadaa adaati yaasiif maffaa jirti guyyaa fudhatu. amma dawwaleeyye dawwale amma Wana jalaa kaasa nan bilbila biraatiin. Feerii haati haadhan qabdu bada jazbitti. Haadha kootii maaltu si geedha? Annan bilbilee. Wayi. Annan bilbilaatiin. Isa abbaan fedhe waan fedhe haasa'u nama narrabsin hin dhiisati. Isa lammaffaan immoo dhugaa rabbii mucaan kun waraqatan qabu jechuudha. Mucaa roobeen kun jechuudha. Hin qabsiisna dhugaa rabbii. Oo barbaaddees hin qarqaara maal fi jawaazat bira waan hojjedhu. Bilbiliif ammaati mijatti jettu bilbiliif daawaa nutti hin baay'isinii bannaati. Obboleetti ta'e. waa'ee qabsiisa fi maali yoo barbaadde jettu nuti dhaqee qaaman qabna nuti maal kun mootummaa itti ergina qaaman nama dhaqee nama qabuu danda'u sanii miti amma nuti kajenna Lubbuu ijoo ati maasii godha dhugaa qabate. Ikkoo bilbilaan jira qoyi. Wana jala kaasa. Turuu hin dandeenyu nu mijatti bootaa itti goonee agarte yoo inni guyyaa mijatti nama guyyaa sadi qofa si bulchu barbaannan guyyaa sadiitti furmaata si godhuu baannan wallahi rabbi kakka ninka jibde yaa kitu ninka jibde bootaa namni biraa kootta namni biraa ninka jibde tun dhagayi guyyaa sadi qofa laal guyyaa sadiitti yoo gurbaa kana ta'e oromoo taate furmaatan argatin wallahi ka rabbin arguuf kochiis Akka kuuftuu godhaa usmeenii. ana biraa dhuftu akka kooftu godhu jazbaan kooftuun saleree kooftu lee taate bakka goonee fi bakka nagaa geessine nuti hoola mee wallahi namni of bira fiddan wallahi jedha jettee takka Afaan kee sirreessir baala afaan kee waliin gallugaa. Samira Arsi takka kootu ayyee Samira Arsi nagal charriyaa jiraatti kootu si galchee ana ittiin irra barreessan oliin qabadhu osseenne Wallahi Oromoo dhaqaati ilaalaa viidiyoo jedhee dhufe kan gibbii duuba dhaabataa tureen har'a guyyaa kana hunda amma shabaqaa barbaacha ol seene. Lokshin ergi deebi lokshin ergi silkii kiyyaratti Si arga waasaabbii keedha waasaabbii qabda waasaabbiidhaan haa hinaan jedha qiti. silkii kanaan qabdaati weesaappii kama ergite kana guddina hiyyadiin silkii asitti ergeen weesaappii mijatti akka waan agartee nama hin qabneetti itti guutanii bareeddan Ai jadi muddin hai jadi wesapin lokshin amma sitti argane amma dhaqee fuuta Oromoon akkan maa ragaa ta'u maali aga dura maa furmaata goennaa fi nu furmaata goonnaan amma bakka dhibba dawwaltanii biyyatti cinkitanii tulla aleek Bakka yoom godhadheen jarri sana bakka godhachuu qabnaa dawwal waan ammayyuu mangadaara jiran irraati cufaasan jedhu yuuna nagaan barra. inki jibanii namni hunda beekan akkas godha nu qofa furmaata si godhuu danda'a sitti qoosaan turre kalee sarraa bira jirtaami amma nuti bootaa si gochuuf deemnan itti mul'atte ushaadhan tana nuti waan qabne gad hin dhiifnu laal galmaan geenna laal hin xumurra Ani jara waan hin gaafadhee waa biraadha jarri kan walanii na gaafata waa biraadha. Okay, rakkina hin qabu so jarraan hin xumura. yaa nuti ilma sanillee hin ajjeefna laal sirra haa akkoo isaatitti haa himu ilma sanillee jechuun muze koy muzam muddin Wallahi hin qalladhu. Asamaan billaahi. Qoosaan jira. wallahi billahi ani osoo an jiru intalti oromoo ilma diqaalaan dhaltu hin ajjeefna weesaappii hin dalagu Hin dalaga way. ati silki manatti ergite kanaan qabdaami weesaappeet Deemi ilaali haa isiin jedhamu jettee roobsaan jedhee qabadhee jira. Deemi haa isiin jedhamu. deemi ilaalemu weesaappii nama isin jedhe si bira dhufee weesaappii kee keessa galee Nan galle. Ala gubbaan na gala ture. Gaale kun ergee jira maal goota kun amma muzammila tana ergite ka dhumti duwwaa shanii ani waa takkaasitti anaf sitti ergaan maarree ergiteer tare
أنا سترجع يا مارا كنو ايه دواشن نمت سيني لا لي فوزي سيبر كنو دوفي انجر كنو يا ابوي بقى دوفي لا لا تيمو مدين سيبر لالا عمل لك لالا لالا والله لا Deema koppiliinkii godha Oromoo viidiyoo banadhu jedha tiktookiin an viidiyoo banadhee taa'uu hin danda'u. shabakaan isii darbe keessa deeme na Salwaddi jetti eebade اسمع eebade maaltu اسمع قبل يلوكشنك يا رجل اسمع abbaa koo ilokshiin usmeen achuma riyaadima keessa jira waa wanni jiraa miti. اساير قريء Mee koo hin jaltiinuu ergaa hin jirtu. Usmee biran fidduu barati ba'anatu si ergaa bakka bira geessita. فيديو يلوكشن اسير ما ركض Usmee yookiin si bira geessinu. Jeneraala. ايام ما لبا لوكشن اسير كا اي جت يلفتي Aboo ergi jedhi ilokshiin hadafi haga fuutuun illee nutti himta. لا لا مزمين مجتين لكن ست مدين اي جت يلفتي بر اوكي قوي ست ترجع تلوكشنا كباتة ست ترجع تعمل بقى لوكشن اسير جي جدين كنو جدين جر ايوه لا اله الا الله يا ربي بقى تقول متى انا الكبار مزمين يد والله والله Mataan dhukkubuu bira taree yaakiin nu faca'aa jira. उसमें बदो गिराता mana re'ee keessa isaa fuudha mana jazba shabki re'ee keessa yoo galchine marra koo waaree machuu jira maal haadha diqaa lole manuu re'ee sanitti ufitti nama fuutanis namni yoo rakkate Wallaahi laziin. Muddiin ergaa hin jirtu. ارجان جرت ارجيته Laali akkam sirraa fagaatti. اعوذ بالله Hmm. 1 ساعة 6 In دقيقة 400 meters, turn right onto Al Column. Sa'a tokkoo fi meeqa? ساعة في الدقيقة دي دم كس Akkam boo shifaan isinirraa fagoo maa? اصلا لبني سكرتيزو شوف عمال فالله ويجرتي فقورا كران زهم على الدر بني سكرتيزو Nutti agarsiisa. ايه Nutti agarsiisa. Usme aboo natti mul'atu ansaan tokko wayiitu. Mata argaa hin jiru. Wallaahi natti mul'anne wallaahi. والله قول اسكرين شوت قول ايش تركو كيسان Screenshot godhi argif. والله وبالله يركم ما يقول كراج جيري لا لا Shaqqaluu edhaa bar daqiiqaa xiqqoo wayii argean. والله توقف دقيقة تربة كنا ازلا إذا كنا كراج جيرتا يولا ساعة توقف تربة نرجع تعمل افوري فويد دكا ما ديبه افوري فويد دكا ما ديبه Usmeen ati hoolaa tiisa jettuun bakka hoolaan jiru hoolaan si qaba osoo bakka namni jiru hin beekne hoolaa tiisa jaldeessa haadhara. Hojii haala lakkoofsa tokko dhayita fi amma osoo asirra jiru si bira haa ga'u.
Uzitti lakkoofsa tokko barreessi. Kiniinii gurguraa yaa kiniiniin ulfaan jira sirritti jira. Fozia wal argaan qiyaamaa haa ta'u. Wal argaan qiyaamaa haa ta'u. Maal jechuun? Qoy itti dawwalee jaayisaa jedhaani qoy itti dawwalee usme dhageeffadhu qoy. Dhageeffadhu. Kai ka maal kai makiinaa shakkali kai. Qoy ka dura hunna jettu. Adda baasi awwala osoo hin dhaqin. Maal lama ergite ree qoy adda amma lama ka biraa ergite amma immoo. Ashifa. Head toward Ahmad Al Tuari. Kun tokko daqiiqaa kudhanetti. Kun immoo tokko daqiiqaa. Akka hayi kanaan jedhe kun muddiin si. Koi muja koi koma Isitu ayi siin jedhe. Aboo qooyaa micattee ana bilbilaa fi isin hunduu dubbii olii gadhaa jirtan daqiiqa bas.